بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا كيا بقى جراتان بقى ربين جراتي ساعتي كان نسينجي سننجرا إيقا ديبي دفجرا سينا أجايبا سينا بريدو تكاكبت دفجرا osoo gara seenaa kanaatiin hin ceene warri chaanala kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhaa maatiin kiyyammoo laayik sheer koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha seenaa kana sheek ahmad ibnu abdulaziz al huseyn isaantu nuuf dubbatee itti dhiyaadhaa isiniin jedha osoo isaan kanatti achi hin ceene immoo nabii keenya irratti salawaata buusaa sallallahu alayhi wasallam isin eega jira salawaata buusaa laayikii tuqaa salawaata buusaa. Egaa Sheekh Ahmad ibn Abdulaziz akkana jedhan risaalaa xiqqoo irratti kaaseta xiqqoo jireenya kiyya balleesse dhagayaa jetti obboleettiin teennaa umriin isii waggaa 20 tahe takka jechuudha. Egaa obboleettiin teennaa kuni naannoo isaanii san keessatti nama gaarummaa nama tola ooluun beekamti. Akkasuma obboleeyyan 3 qabdi. Abbaan isaanii mootiyyuu nama bigaalaa keessa dalagu yookaan suuqii keessa dalagee wanta isaan immoo nyaatanii dhuganii ittiin jiraatan fiduufidha. Egaa obboleettiin teennaa tuni guyyaa wahii yeroo ani mana barnootaa kiyyaa gadi bahu yuunivarsiitii gadi bahu dargaggeessa jabaa tokkotu karra dura jira jetti. Natti dubbatee ani immoo tiyyuu waan inni jedha san homattuu hin edaanee bira taree jennaan hedduu natti iyyee natti lallabee sagalee ol fuudhee inni kuni jabeenya ofii itti himu wajjin akkasuma akka isii fuudhuu barbaadu itti himu. Egaa gaafa san biraa deemee jennaan guyyaa borumtaa immoo tiyyuu ammallee guyyaa borumtaa natti dhufe ani immoo amma akkuma gaafa duraatitti homattuu isa hin edaanee ilaa haga mana keenya ga'uutitti na duuka deemee natti iyyaa ture eega kana immoo tiyyuu waraqaa irratti jechuudha barreeffama wahii barreessee isii jalatti darbe isiin immoo harki kiyya na hollata fuudhee manatti hin gale jetti obboleettiin teennaa kun. Egaa miseejii kana dubbisee waraqata kana yoo addaan ciree jedhu ammallee jarasiin natti iyya jetti namichaan kun dhufee karra dhadhayaa yoo ani irraa kaasee karra jalaa banuu isa ammallee natti warwaate akkasuma immoo tuyyuu jechuudha kana sii godha fooqii sii ijaara nama jireenya gaarii si jiraachisa jedhee natti warwaatu eegale. Waraqaan inni barreessee naa ergellee wanni achirratti haasa'u waa'ee jaalalaan guutame bichaadha. Ammallee wanni inni sii fuuldura dhaabbatee itti haasa'u jechoota jaalalaan guutamanidha. Egaa yeroo kanatti onni inni sochootee waan inni jedhu kana dhugoomsuu eegale jetti. Egaa akkasumatti anillee immoo tiyyuu itti fufee wajjin haasa'uu eegalee miseejii fi wayitii wal arginellee kallattiidha wajji haasa'uu eegalee guyyaa lammataa immoo tiyyuu inni kuni akka baanee wajjin bashannanu na gaafate makiinaa isaatiin deemnee bakka bashannanaa deemne. Yeroo kanatti ani waa takka yaaduu hin danda'u gammachuu dangaa hin qabne gammaduu wajjin akkasuma waan inni naan jedhu guutuu dhugoomsuu wajjin. Wakaasatan yeroo inni atiin tuni haadha manaa gaarii naa taata jedhu gammadee onneen tiyya tuni bakka seentu dhabde jetti. Egaa asuma kanaan jiru guyyaa wahii deemnee bakka bareedaa wahii isaa wajji teenne jetti obboleettiin teenne tun. Yeroo kanatti ani hadiisa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam hin dagadhe jetti hadiisa akkana jedhuun dagadhe. لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Shayxaanni onnee tiyyaa harkatti deeffatee jira yeroo kanatti isatu na hooggana jetti waan gurbaan kun naan jedhu malee wanti ani dhaga'u takka hin jiru jetti obboleettiin kenna. Yeroo kanatti irra caalaa qabeenya waan qabu dhabe jetti. Yeroo kanatti akka nama maraateetitti fuula isaa irratti iyyee maannarratti dalayde jedhee itti iyye. Inni yeroo kanatti hin sodaatin ati haadha manaa kiyya yeroo dhiyoo keessatti haadha manaa si godha jedhee isii jajjabeessu ture. Aniin hamileen cabxe aniin onneen isii cabde gara mana kiyyaa gale. Yeroo kanatti addunyaan tun guutuun natti dukkanoofte deemuu dadhabe luyti tiyyatuni ol fuudheetiniin tarkaanfachuu dadhabe. Boohee imimmaan daangaa hin qabne boohee halkanii guyyaa nama immoo tiyyuu jechuudha jireenyi harkaa badee tahee mana barnootaa irrallee hafuu jalqabe mana barnootaa gaaf tokko dhaqee gaaf tokko hafuu akkasuma yaanni kiyya guutuun cabee jira ilaa hagaa darajaan kiyya yookaan sadarkaan kiyya gadi bu'u takkatti jetti. Warri kiyya waan an keessa jiru kanarraa waan takka hin beekan.
beellama inni naasee san hedduu ka inni si fuudhanaan jedhe san eeguu ture jetti. Onneen tiyya cinqamuu yaaddoo guddoo keessa seeni wajjin beellama isaa san eeguu ture jetti. Yeroo kanatti osuma kanaan jiru yeroon dheeraa ture. Egaa guyyaa wahii gammachuu wahii dhaga'e. Gammachuun suni maali jennaan telefoonni mana keenyaa bilbilamee irraa kaase. Yeroo irraa kaasu kanatti isa mucaasanii daddafee waan hajaa cimtuu wayiitiif si barbaadaa dafee si arguu qabanaan jedhe. Anillee immoo tuyyuu waa'ee sargii kennan nagaafatuu hida jedhee fiigaa gammachuun itti dhaqe. Akka malee gammachuu daangaa hin qabne gammaduu wajjin fiigaa itti dhaqe. Yoo ani itti dhaqu fuulli isaa kuni nama waan gaarii dubbatu hin fakkaatu. Fuula natti guuree ija natti diimessee maan naan jedhe beeytanii wanni inni naan jedhe waa'ee sargii inuma hin yaadinii, waa'ee sargii godhannaa abadan inuma hin yaadinii, nikaaya malee akkanumatti wajji jiraannaa. Yeroo kanatti of qabuu dadhabee haga harki kiyya naa dandahe fuula isaa kabale jette obboleettiin kenna. Yeroo kanatti kaaseta ol fuudhee natti agarsiise. Kaaseta kanaan jireenya kan kee balleessa jedhe mucaan kun. Yeroo kanatti duuka deeme waan kaaseta san keessa jiru laaluudhaaf yoo dhaqeetiniin isaa wajji kaaseta kana inni banee laalu wanti haraamaa wanti anaaf inni dalayne suni guutumaan guututti waraabamee achi keessa jira. Yeroo kanatti akka mootuyyuu waan inni jedhe hunda gootu isii gaafate. Isiin illee sodaa maatii isiitiif jecha jechuudha hin osoo hin jedhin akka immoo fadihaa AB kana maatiin isii hin dhageenye waan inni jedhe hunda tole jettee ajaja isaa godhuu eegalte. Yeroo kanatti mucaan kun nama kaan irraa kaanitti daddabarsee maallaqa fudhatee isii daldalaa ture. Maatiin isii immoo hin beekan. Sababni isaallee in amanan hedduu waan amananiif jecha jechuu. Egaa osoo isiin sodaattee maatii isaanii sodaaf jecha jechuudha harama kanarratti oofsitee waan inni godhu kana gara inni oofu kana oofamtee jiraataa jirtu kaasenni kuni faffaca'ee ilma abbeeraa isii harka gale. Ilma abbeeraa isii harka galee jennaan hedduu rifatee hedduu qaanfatee inni illee fuudhee haadha abbaa isiititti fide jechuudha. Haadha fi abbaan isillee naasuu daangaa hin qabne nahanii hamileen isaanii cabee maqaan isaanii xuraa'e. Egaa yeroo kanatti lubbuu tiyyarratti sodaadhee gara mana sanii bahee gara biraa imale jetti achi dheesse. Yeroo muraasa booda immoo haadha fi abbaan kiyyaa fi obboleettiin tiyyaa biyya sanii baqatanii biyya biraa deeman jechuudha. Yeroo kanatti fadiihan yookaan eebiin isii dalayde kun bakka isaan deeman hundatti isaan wajji deemtee uummanni isaan hin cinqa. Maatii kana immoo tuyyuu jireenya isaanii balleessee halkan guyyaa immoo halkan itti fakkeessee jiru isaanii dukkaneessuuf sababa kan tahe mucaa kana jechuudha. Mana isiitii fi mana namoota hedduu namni balleessee mucaa kana akkasuma shamarree ijoollee shamarranii dargaggoota jechuudha. Tan immoo tuyyuu kaayyoo jaraa balleesse mucaa kana isii kana qofa osoo hin ta'in mucaan kun akkuma isii godhe kana ijoollee baay'ee irratti waan akkanaa dalagaa kana hojii godhate jechuudha. Egaa obboleettiin tiyyatuun anillee immoo tuyyuu hedduu gubadhee hedduu immoo keessa kiyya dhukkubsachuu wajjin haloo irraa bahuu yaade jetti. Guyyaa wahii isaa dhugee machaahetu natti seene. Inni natti seene jennaan anillee immoo tuyyuu yeroo qabu kanatti carraa qabu kanatti fayyadamee albeen isa waraanee isaa kana ajjeese. Akkasuma obboleeyyan hedduu akka isaan isarraa najaa bayan taasise jetti. Egaa ani immoo carraan kiyya hidhaa sammuu tiyyaa keessa jiraachuu ture. Hidhaa onnee tiyyaa keessa jiraachuu ture. Jechaan immoo tuyyuu darbatamaa ture. Namaan jibbamee ana ahli kiyyarraa fagaadhee haadha fi abbaa kiyyaa obboleeyyan tiyyarraa fagaadhee jiraachuu ture. Abbaan kiyyaa qaanyii kanarraa salphina kanarraa osoo yaaddahu du'e jetti obboleettiin kenna kuni. Ani immoo seenaa kiyya kana isinii barreessee jira akkanarraa barattaniif akka maatiin kiyya faca'e sababa kiyyaaf jecha akka mootuyyuu jechuun jireenya kiyya qofa osoo hin taane kiyyas badee ka haadha kiyyaa ka abbaa kiyyaa abbaan kiyya osoo naaf jecha cinqamu du'e akkasuma obboleettiin tiyyaa cinqamaa jiraatti. Seenaa kiyya kana wanti isinii barreesseef akkanarraa barattanii fi akka obboleeyyan tiyya obboleeyyan shamaraa warroonni immoo tuyyuu miseejii garagaraatiin gowwoomtan warroonni immoo jechuudha gara tilifoonatiin haasawa garagaraatiin gowwoomtan narraa baradhaa jireenya keessan hin balleessinaa jettii seenan kenna kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tole like share subscribe godhaa na jajjabeessaa yoo isinitti tole itti fufi jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شبابنا كأهندون كان والقابن كرانا بالريان ويا برو أكامل كوفنو تانا كأهندون كان شباب